Hayya qophii keenya hanga dhumaatti kan itti fufnu ta'a jalqaba irratti obboleessi keenya qaama asitti argamu kana gaafii gaafadha maal akka inni deebisu immoo hanga dhumaatti ni hordoftan jechuudha obboleessi kiyya ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jedha assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eeyyan har'aan tana gaafiif deebisiif qaba gaafii anti gaafadhu kana keessa yoo hanga gaafii saddeetti gaafadha gaafii saddeetti kana keessa yoo gaafii jaha ol deebiste badhaasa qabdaa jechuudha yoo gaafii jaha gad deebiste immoo mooraalii qabdaa jechuudha gaafii kana hin deebisette hagam ofitti amanamummaa qabda. Ai kada to garuu ka waan san deeyne waan ufana gaari kan deeyne udurumo inshallah Iyaaltaa jechuudha. iyala malee garuu wanti tokko beeki qoodhee hubachuu irraa isaa garuu amma gaafii jedhu malee waan nagaa sun deeyne maal aga tokko abdira bi inshallah Ayyee. Gaafiin gaafisa salphaadha yoo itti yaade deebisuu dandeetta yoo qarsaa immoo itti yaadin si harkaa gurguramuu danda'a gaafiin kun akka maal ta'e hordoftoon illee waliin faana bu'aati. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanaalii ifaa furu. Eeyyan har'as walitti deebineetu hin jirra har'a immoo deebii walitti hin deebine gaafiidha itti aansuudhaan deebiidha gaafii deebii kanarraa immoo barnoota hedduu fudhatan jennee abdii qabna hanga dhumaatti qophii keenya yoo nu hordoftan hedduu barnoota keessatti jennee abdii guutuu qabna. Kanaaf warroonni chaanaalii kanaaf haaraa jalqaba irratti subscribe like share gochuudhaan imala gaarii wajjin taasisaa eegalu. osoo gaafii eegan Eeyye gaafii yoo hayye yoo gaafii kana guutuu deebii mooraalii waan jedhan mooraalii waan nyaataniif waan hin nyaanne ta'u dhumarratti arguuf deemaa jirta mooraalii fi badhaasa qabdaa jechuudha. Hayyee gaafiin tokkoffaadha masjidni rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam kabajamaan yoom ijaaramee jedha masjidni rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam kabajamaan yoom ijaaramee deebiin isaa maal ta'a? maziin Eeyye yoo gaafii guddaa gamu taate gaafiin guddaa miti yoo deebiste ka'uun qalma tattarraa yookiin dafiitti nu deebise maziin jala sora biyyaalama hundinuu karaa suula tettaa? maziin maal rabbii illee sun garuu karaa sulaa kana mee waan kana sodaan argau Yoo yaalte yaali homaa yaalaan jiru bara kana siin galle gaafii guddaa rakkamane hayyee gaafii tokkoffaan siif hin galle boodarra garuu siif deebisuudhaaf deema ammaaf hayyee gaafii lammaffaa Faaxumaan intalli rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam umrii meeqatti heerumtee jedha Faaxumaan intala rabbii umrii meeqatti heerumtee gaa'inni isii kennee jechuudha daqiiqaa baay'ee hin qabne waan ta'eef naayis waggaa 18tti heerumtee jaarsi eenyu jedhama Alij jaarsi Ali ibn Abi Talib hayyee gaafii lammaffaa argatte jirta tokkoffaa dhabde malee hayyee gaafii sadaffaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam ergamanii booda ijoollee dhiiraa meeqa argatanii ijoollee dhiiraa Rasul Rabbi ijoollee dhiiraa meeqa argatan lama ijoollee dhiiraa lama argatan maqaan jiraa wayni Ibrahim itu Abdallah Abdallah nice eeshi ijoollee walii rasuula walii galaatti ijoollee meeqa ijoollee torba maashaallah gaafii sadaffaa argattee jirta bifa kana waan badhaasa fuudhuu fakkaata yeroo kanatti gaafii wayii dogoggorte malee hayyee gaafii sadaffaa gaafadha jira mire gaafii afraffaa jalqaba namni salaamata islaamummaa rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam irratti qara'ee assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh jennee nu fayyadamnu kana namni jalqaba rasuula irratti qara'ee eenyudha Namni jalqaba salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedhama. jalqaba jechuudha. Inni sunillee sahaaba rasuula rabbii jedhamu keessaa Abu Dharr al-Ghifari. Abi Dharr al-Ghifari maasha Allah hayyaas maal si gaafadha assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh jechuun sababata meeqa qabdi Soddoma qabdi. sababa soddoma qabdi maasha Allah soddomni si qabdan soddoma ta'uu danda'u Amma hadisichi sana yaadachuu danda'u rasuulumatu jedhama. soddoma ta'uu jechuudha. Namni ho'iitti dhufee osoo ta'an salaamu alaikum jedhanii waan argatte jedhanii isaallee kan lammata alaikum salaamu alaikum warahmatullahi jedhee diidama argatte jedhanii lafa saamu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedheennan soddoma argatte jedhanii rasuula rabbii asii deeman jechuudha. Ayyee gaafii afuraffaa sadaffaa jirra gaafii Afraffaan qabna kana faatiin darajaa faatiin deemaa yen gaafii shanaffaadha jechuudha gaafii xumuruu kaatee jirta gaafii shanaffaa irratti caaltuun jaartii rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam meeqa caaltuun jaartii rasuula rabbii meeqa Ulfaan ereegun. maal ulfaatina qabama takkitti nageessaa himta Dubartiin rasuula warra xinnoo haala hubateenna uummateenna kabajamtoota jaalatamtoota garuu keessaa ibaluu jechuu danda'a jedhama. Garuu qaamee haa yaalu yaali akka sila dhagahetti jechuu lamaan yoo jedhan keessaa tama gaafa jalqabaa fuudhan san fuudhan ta'an mallee bikiraa waan jedhamu jalqaba waggaa jaatti ni kaa'ee sagaletti dabalaman san isisan sitti jedhanii rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam jalqaba irratti fuudhan eenyu ati akkasitti mana gola gortanii ati kaaltu jetti malee mee akkasitti no amma gaafii wallahi rasuulli rabbii alaihi salatu wasalam bikiraa irraa argatanii bikiraa irraa argatan. bikiraa irraa argatanii caaltuun isii wal irratti fuudhanii jedhe Kan bikiraa argatanii tun malee jalqabatti si godhanii tun jamu. isiin eenyuuni Isiin sun isiin sun Khadijaa bintu Khalid akkasuma jawara. ayyee gaafiin kan keessaa harka wal jaltaniitiin jira Aisha. garuu yeroo du'e yaalti argataa jirta gaafii kan ifa taasisuudhaaf gaafii shanaffaa irra deebina gaafii jaaffaa fi torbaffaa yoo hin ta'e gaafii lama dhabuudhaaf deebaa jira maaliif jennaani sabii kiraa qabdu suni jalqaba minaam jedhee harka wal'aa jira ifan taane jechuudha deebiin kan Akka Aisha kan bikiraa abduu jaara.
Ayyee itti deemina. Eesh. Agarumatti hordofaa taatee gaafii jaarsa. Keessummaan gosa saqii yoom rasuul rabbiitti sallallahu alaihi wasallam dhufte. Keessummaan gosa saqii yoom rasuul rabbiitti dhufte. Keessumaa sakii. Jiraarraa Hijiraarraa saglaffaa. waggaa sagalaffaatti rasuulatti dhufte. Baatii ramadaana. Baatii ramadaana qaama nuti kana rabbi ramadaana nagaa nu haasofsiisu. Har'a ramadaana guyyaa meeqa jirra? Guyyaa 20 kurna fakkii guyyaa jira jechuudha. Guyyaa rasuul rabbi alaihi salaatu wassalaam maatii ofii dammaisanii marra ofii hidhatanii itti jajjabaatanii jedhanii deemaa jirra. Rabbiin biraan nu haa ga'u. Baatii ramadaana makee jiru kana jechuudha. Keessumaa dhuftu. Gaafii torba fara jirra moo jaaftaan fakkaate. Gaafii torba fara irratti abbaan Khadijaa intala Khuwaylid yoom du'ee jedha. Wanna abbaa Khadijaa intala Khuwaylid jechuudha. Yoom du'ee. Wanna duula yookaan lola harbuu al-Hijjaaj jedhamurratti wargameedha. Nice, mashallah. Gaafii torbaffaa deebisuutiin jirta. Gaafiin ka xumuraa gaafii saddeettaffaati. Gaafii saddeettaffaa kana yoo deebisita irraan kooftaa jechuudha. Gaafii saddeettaffaa rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam ergamanii waggaa kurnaffaatti maaltu isaanitti argame? Waggaa kurnaffaatti maaltu isaanitti argame? Wanti isaan argame. Rakkoon isaa mudate waggaa kurnaffaatti. Hanga waa lamaati waan gurguruu qalbii namaa cabsitu yookaan ammallee nama rifachiisu. Waa lama. Walam, hayya. Sunis lamaani takka fa'aa abbeeraa isaanii kan isaan ofitti qabee isaan dandeessaa turetu irraa gara hunda akiraatti biraa deemee qalbii isaan cabsee isaan rifachiisee jechuudha. Xiqqoo isaanii talaafin taa'itee rifatanii baay'ee achirraa aduwwiin isaan daffaraa turte jechuudha. Inni lammaffaadha jaartii isaanii Khadijaa akka isaan jireenya isaan jaalatan illee biraa itti aantee isaan waliin barraan yeroo muraasa osoo hin turin deemtee mana lamaatti itti argame jechuudha waggaa kurnaffaatti. Khadija illee yeroo jalqabaaf rasuul ergamutti waan bira dhaabbattee deeggaraa turteef yeroo islaamni waan baay'ee hin turreef mooraalii fi hamilee taa'ee turte jechuudha. Akkasuma immoo abbeera isaanii illee immoo uummata Quraysh irratti duula taasisurraa ofirraa bakka bu'ee irraa dhorkaa ture jechuudha. Gaafa jara lamaan biraa deema immoo rasuul addatti waan hafaniifu hedduu yaaddoo keessa galanii jechuudha. Yoo abdaan isaanii alaaf keessa duwwiidhaa dhogu keessaa immoo isin jajjabeessitee Keessaa jabeessitee. galgalaaf ganama gorsitee akka isaan jajjabaatanii hamilee gaarii godhan isaan gagoon ishiidha mana keessaa. Isaan dhabnaaniin jarri isaan rifannoota keessa jiranii jechuudha. Ayyee gaafii keenya gaafii saddeettan kana gaafii kana xumurratti jirra. Jalqaba irratti gaafii tokkoffaa dogoggortee turte gaafii tokkoffaa dogoggortee turte masjiidni rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam yoom ijaaramee kan jedhu deebiin isaa hijiraa irraa ganna tokkoffaatti ijaarame. Akkuma rasuula rabbii alaihi salaatu wassalaam karaa is deemanii karaa madiinaa deemanii ijaaramee jechuudha. Warroon isin hin galle hijiraa jechuun maal yoo ta'an kalaandara islaamummaati. Kalaandara islaamaa jechuun hijiraa jechuun kalaandara islaamaa keessa gaafa rasuulli makka karaa madiinaa godhan taasifameedha jechuudha. Sultani gaafii kana afaan garuu deebisuu dhabee yaaltii jirta xiqqishuu wal dhahee gaafii lama dhabdee jechuudha. Maaliif jennaan dhibbaan dhibbatti hin deebisne waan ta'eef gaafii sirrii miti jenna. Irra caaltuun jaartii rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam tamii jenni. Jaartii rasuula rabbii taa bikiraa qabdusanii ta jalqabatanii jettee ta bikiraa jalqabaa jirtu Khadiijaadha jechuudha. Khadiijaan irra caaltu jedhamtee yaadamti. Aayisha illee irra caaltu jedhamtee yaadamti. Dubbii kanatti lamaan jidduu kanatti wal dhabanii rasuula Khadiijaadha immoo Aayishatti caaltu kan jedhu warroon dhaggeeffattoota isin irratti mirkaneessuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf garuu jarri lamaanuu nama sadarkaa irra jiru jechuudha. Kanaaf gaafii kenna irratti yoo godhamnoo ta'e kanaafuu gaafii lama dhabdee jirta. Moraaliin ansiin jedhamu yeroo itti aanu gaafii dhibbaan dhibbatti yoo kadeemsu ta'e itti paartii itti aanu keessatti jechuudha. Badhaasa qabdaa jechuudha. Kanaaf amma asumarratti dhaabna hedduu galatoomii dhaggeeffattoonni kennallee ittiin booraa ittiin hin jennu. Osoo asirraan bu'ee moraalii sun maal akka ta'e soo ibsite wayyu. Paartii itti aanu keessatti ittiin ibsa sa'aatiin deebi'ee jira waan ta'eef jechuudha. Ayyee nagaa dukra. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.